السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلا كان إسلاما تئن الشماء أركفوني أبلا وانكيا ها مي أرنا إرجاوين سنيك نما أول سنبرسيسون في أمانة نما سنين كهون في أمانة نما خنا كسر نركافو تنو أبدي قدام كابا في كبا بها في إها إلمان أرمو بكو مجرتنو تي نجني ربي اسم برا حجرات سنين جتا أبلا وانكيا هرنا سورة أبلا تكيا نبرجرو خنا أرجتن جد إيادا كنافو أبلا تكيا يكون نملة سوشيال ميديا تبتنو متي نملة تكنا غرسين نموني توكو كان غندا سيب نانو سيبكانو كان سيبرجرانو يوبكان ماله وان بتنو متي إسين نما أملة واسطة مولانة نمان أجره إسين أمانة قدّا نتكلمتة أمانة أكا أرمو برانا جسوا أرمون أكا ول نكون نمسيف سجتتي خنا راوانتي كودو بدأ جم إرجع فتن دبر فتاة أو بله وانكيا إسيني جما جدالوتين تاو جما ولا لوتين تاو جما سرباتين تاو نما دندتي جما هندا نما دندتي أبو نما أرمو في أرميا دا يادو جتشولا نما في أرميا دا إمامودا أصلاً أرمو ما كيستس هتاو غير أمانتيكي هتس هتاو أرتستوني يوكين مناشدوني جراتشون مناشدوني يوكين أرتستوني كوني جهة قدّاك أبو أمتا دمك إنا كنو أمتا دمكسو وانهن أقامين توك أجاسسو وبلتين كن يكون أرميا أف يوكان أرمو أف سربه هدو بافته وجرّك كتاتورتي dandeettii qabdutti fayyadamtee sirba baaftee fi ofiisiitii waa hedduutti baaftee maallaqa guddaa sitti baaftee hojjechiiftee bakkuma itti maxxanfattu dhabde bakka itti maxxanfattu dhabdee artistoota Oromoo qofaa ji'a meeqaa nuti baay'eedha garuu walitti dhufeenya hin qabnu li'annahu wanni akkas fafaceena guddaa nutti fideefu walitti dhufeenya dhabuudha ji'a hedduu ji'a gara ji'a jahanaan jettee akkanatti himtutti artistootuma Oromoo barbaada nuti Oromoodhuma akkana baay'atu kana Oromoodhuma akkas baay'ennu kana artistoota hedduullee qabna munashidoota hedduullee qabna Oromoo barbaadaa turte nagarree hagawwana barbaaddee dhabdeetiyyee gara xumuraatti natti dhufte na dubbiste jennaan dubbisee maan rakkatte obboleetti kiyya maaliin si gargaara jennaan waan rakkatte natti himte waan akkasii dandeetti akkasiin qaba jettee natti ergitee dhaggeeffadheellee eessumaan hawaasa kiyya qaqqabsiifadha birruma guddaa baasee eessumaan hawaasa kiyya qaqqabsiifadha hawaasi kiyya akkamittiin wal baraa anis waan hin danda'uun aslan Oromoo kana Oromiyaa waan dandeessuun gargaarta garii walaloodhaan garii weelluudhaan garii waan dandeessuun kan dandeenya immoo harkaanillee maallaqaanillee uma dandeessuun gargaarta mitiidhe isiin erga sirba sii kana baafattee waan hundaa Oromiyaadhaaf jettee sirba hedduu baafattee bakkuma itti maxxansitu dhabde isiin chaanaala irratti TikTokii isin qabdu Facebookii isin qabdu YouTubii isin qabdu isiin achumatti jechuun namoonni akkasii hedduutu qabamanii ta'aran namoonni akkasii karatti ol ba'anii wallaanii ta'aran artistoota Oromoo hedduu dubbistee dhabdeetiyyi booda na dubbiste anis immoo naan maxxansitee na kadhattee chaanaali kiyya dadhabaadha chaanaali kiyya nama hordoftoota hedduun qabu nama hordoftoota hedduu qabu weellistoota Oromoo wal si qunnamsiisee barbaadeetan siif si qunnamsiisee sana booda atis immoo jarratti maxxanfatta akkatti sagaleen kee hawaasa dura si oola hawaasni akkanatti si bara akkanattis waan Oromoo rakkataaru Oromiyaa rakkataaru fuutee hawaasaan geessa akkanatti ummataaf sagalee taatee yaadee ture an guyyaa motorbii tokko weellistu artistootuma Oromoo barbaadan ture arguuma dandeenya bar ittan kataba gara hedduu yaaleen ture bas argachuu hin dandeenya kanaafu inni argame immoo hin callisa li'annahu dubbiin kun waan ajaa'ibaati kanaafu obboleewwan kiyya obboleetti kiyya kanaan wal baraa isiinillee amaanaa akka hawaasaan na barsiiftu jettee simadhaa fudhadhaa sirbasi channel kiyyatti maxxanfama sirbisi channel kiyyatti na maxxansi jette achitti sirbasi tokkoffaa kana achitti maxxansa YouTube isi dibkirishinii kiyya jalan ka achitti dhaxxanii marraa lammaffaarratti marsaa lammaffaarratti channel irratti akkasiin dhaxxanii daawwattanii fi sagalee si fuutanii hawaasa biraan geessanii itti wal bartanii hawaasa kana akkasiin sagalee taatu dandeettii qabdu akkasiin fayyadamtee isin biraa geessu amaanaa sitti dhaammatte amaanaa fuudhen dhufe kanaafu yeroo boodaati jechuudha sa'aatii booda irratti sirbasi chaanaala kiyya irratti maxxansa chaanaala kiyya irratti sirbasi ilaalaa fi dhaqaatii dibkirishinii jala dhaqaatii subscribe godha martaa lammaffaa irratti immoo chaanaaluma si jira fuutanii share gootanii fi achitti jajjabeetanii obboleewwan kiyya kanaafu sirbii obboleettii keenya kana chaanaala kiyya irratti maxxanfamaara chaanaala gurguddaa hedduu barbaanne dhabne hedduun ifaajee fi an kanaafu obboleettii kiyya kana jajjabeessaati dhaqaatii marraa lammaffaa irratti chaanaala isatti akkasiin maxxanfattu amma kiyya irratti maxxanfamaara linkii fuudhaa dhaqaatii achitti subscribe godhaa fi achitti hamleessi jajjabeessa jajjabaadhaa isiniin jedhaa ilmaan Oromoo sagalee kanallee walii akka dabarsan abdiin qaba sa'aatii booda irratti YouTube chaanaala Riyoo Shaafii irratti maxxanfama